erga maazariin wal argite bannaa isti baay'ee dassi jedhe akka maasha'Allah. Hanchi furdachaa tan deema ila. Jaakeetti kana gaafan bitu natti bal'ata. Amma yoo nan godhadhee ilaalu wallaahi na qabe. Irreeffaasaa deemtee maasha'Allah michooti dhaabar wallaahi si'aata machoo ammallee sumeeti inshaallah rabbi sittaa tolchu. Warra hedduu nama gammachiisu sii galee walla feellee yoo ta'e gammachuu isaan wajjiniin tola isaan yoo jiraatan nu guutuudha. Isaan yoo hin jiraanne nuti hirruudha. Ati ittuu dandeessuudha wallahi hangana addaan cittee obsuun kee goobaziidha maashaallah kun immoo himaan irraayi baga rabbi jajjabina si galee baga si gammachiise rabbiin alhamdulillah suma. Alhamdulillah rabbil alamin maas fakkaata kennatiyya. Addunyaa kanarraa yoo jiraattu waa baay'ee jira. Barnoota mana barumsaatti hin arganne addunyaan tun si barsiise garee darammoo islaamummaan gadi si qabdi. Si garee akka obsitu akka sabariitti gootu si dhaamti innaa nuti uummanni islaamaa alhamdulillahi rabbil alamin jalqaba irratti summa ummi haadha keetii fi si garee awwala irratti gochuudha abbaan isaa arfaffaadha. Islaamummaan haadhaaf abbaa keenya akka kabajnu nama akka jaalannu akhlaaqa gaarii akka godhannu nu garsiisti si galee yaa ta'utiin malee sodaa ilma namaa caalaa sodaa rabbii qabaachuutu irra caalaadha. Fakkeenya namoota baay'ee gaafa argitu parsantii 100 keessaa hanga parsantii 10 ijoolleen biyya ni galanii gaafa biyya galan hijaaba ofirraa fuudhu kaafira fakkaatanii jiraatan si galee fakkaattee jiraachuurra taatee argamuutu caala. Lammaffaa irratti dammoo islaamuma ta'ee fakkeenya miidiyaa kanarratti gaafa argitu islaamuma ta'ee manaafiqaa jira. Lafarrallee akkuma san nama tokko fakkeenya nama ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam arrabsu yookaan xiqqeessu amantaa islaamaa kana nuuf diina kenna malee wadaaja kenna miti. Namoota akkasii nama meeqatu geemii waliin taphataa jira. Qumaarii ittiin taphataa jira. Itti sadaqataa jira. Illaa nama diinii islaamatiif diina ta'e nuufillee diinadha. Si galee nama islaamummaa kana yoo jaalachuu baatellee kabaje nuti itti hin buune eenyumas hin tuqnu. Diiniin keenyas kana nu barsiiste. Lafarrattis moo jiraatanii islaama ta'e munaafiqa hedduu jira. Wallaahi wabillaahi watallaahi yoo haadha jechuun suuraa rahmata rabbiiti siin jedhen kijibne manni jalqaba ilmi namaa keessa qubate haadha. Sooranni jalqaba ilmi namaa eega ardii tana dhufe booda soorate haadha. Sireen jalqaba. Amma fakkeenya uummanni islaamaa kun beektaa maal baay'atanii maatii baay'atan si galee maatii baay'achuu isaaniin kun duraan na inaafsisa hedduu na inaafsisa. Yaani fakkeenya mee sababa maaliitiif maatii baay'atan jettaati. Baay'inaan alatti diqaalaadha obboleettiitii maal taatee ati diqaaladha lama amma sumee ulaa kontaane fakkeenya waan tokko jira laata. Uummanni kiristaanaa keessatti baay'inni isaanii irsi baraasii isaanii waliin beekan fira ta'anii waliin beekan si galee hatta obboleewwan iyyuu sa'aatii walitti hin beekne jira. Fakkeenya si kaasa takka yoo wallaggaa qabaate ilmoo takka immoo yoo tiniini arsii keessa qabaate takka immoo yoo ka'ee fakkeenya harargeen keessa qabaate ilmaan sadii qabaate ilmaan sadeen kun waliin beekan mikinaatu dhoksaadhaan fakkeenya shufeeras yoo ta'e barsiisas yoo ta'e maalis yoo ta'e ni alfata si galee waliin. Islaamummaa keessatti immoo maaltu jira beektaa wanti islaamummaan waa hunda caalsise dubartii takka gaafa nikaa godhate eessayyuu haa jiraattu jaartii isaa mana jirtu san ni beeku wal beeksisa. Bakka kanatti immoo obboleeyyan sun hariiroo godhachaa deeman. Warratu nikaa godha. Warra obboleessaa baasaati malee hin danda'amu. Amma fakkeenya osootiin ilaal jaarsi kiyyamoo kan biraan fuudhu fakkeenya sii kaasa ishee. Hin kaasu jechaan jaarsa jaarsa keessa irratti fakkeenya fudhadhaan jaarsa kiyya irratti ishee. Lakki irratti fudhatti lakki abbaaku. Akkuma eegalte hatumti xumurisumee hin ta'u. Fudhadhu laan barbaadu. Lakki rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam niyyaa bareedduu niyyadhaa jedhan niyyaa hin taane natti niyyeen hin barbaadu irratti fakkeenya hin godhin. Fakkeenya hin godhadhaa barre. Lakki.
Wallahi inaafana qabaate si fakkaate. Ummaanti amaan naan jette yaalmooti janaan jetti ati duraan akkana miti amantaan ati qabattee jirtu kuni amantaa akkamii ta'uu isaati amantaa akkamiiti kan siiniin akkatti si tasgabbeesse gadi si qabee obsa si kenne amala akkanaa si kenne amantaan keessan kun sila amantuma akkamiiti naan jette wallaahi laazim waan ati qabatte kun sila wannuma akkamiiti wanti isinitti amantan kun amantuma akkamiiti duraan gorsuma haadha abbaa keetinuu gadiin jettu yoo namni si tuqeen dammoo kan loltu amma garuu firas yaa ta'u ollaas yaa ta'u namas yaa ta'u sa'aatii namni sitti duulutti atiin tun cal jettee waa hunda dabarsite nuuniin of harkatti galfatte amantaan ati qabatte kun amantaa akkamiiti naan jette wallaahi bakka kanatti maalidha daawwan afaanin bichaa miti gochaanillee gaafa maatii kenna biratti galle hijaaba kenna uffachaa salaata kenna salaataa sinigale akhlaaqa rabbiin mee sababa maaliitiif maatii baay'atan jettaati. Baay'inaan alatti diqaalaadha obboleessiti maal taatee ati diqaaladha lama amma sumee ulaa kontaane fakkeenya waan tokko jira laata ummanni kiristaanaa keessatti baay'inni isaanii irsi baraasii isaanii waliin beekan fira ta'anii waliin beekan si galee hatta obboleewwan iyyuu sa'aatii walitti hin beekne jira fakkeenya si kaasa takka yoo wallaggaa qabaate ilmoo takka immoo yoo tiniini arsii keessa qabaate takka immoo yoo ka'ee fakkeenya harargeen keessa qabaate ilmaan sadii qabaate ilmaan sadeen kun waliin beeku mikinaatu dhoksaadhaan fakkeenya shufeeras yoo ta'e barsiisas yoo ta'e maalis yoo ta'e ni alfata si galee waliin islaamummaa keessatti immoo maaltu jira beektaa wanti islaamummaan waa hunda caalsise dubartii takka gaafa nikaa godhate eessayyuu haa jiraattu jaartii isaa mana jirtu san ni beeku wal beeksisa bakka kanatti immoo obboleeyyan sun hariiroo godhachaa deeman. Warratu nikaa godha. Warra obboleessaa baasaati malee hin danda'amu. Amma fakkeenya osootiin ilaal jaarsi kiyyamoo kan biraan fuudhu fakkeenya sii kaasa ishee. Hin kaasu jechaan jaarsa jaarsa keessa irratti fakkeenya fudhadhaan jaarsa kiyya irratti ishee. Lakki irratti fudhatti lakki abbaaku. Akkuma eegalte hatumti xumurisumee hin ta'u. Lakki rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam niyyaa bareedduu niyyaadhaa jedhan niyyaa hin taane natti niyyiin hin barbaadu irratti fakkeenya hin godhin. Fakkeenya hin godhadhaa barre. Lakki. Wallahi naaf mana qabaate si fakkaate.